Haya kam jirtu fayyaa keessanii nagaa kooti waaqayyoo taatalu hordoftoota YouTube channel Abarraash jalatti kan argamtan hunda keessaniif nagaan haa ta'u jecha fayyaa keessanii warroonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa namni immoo haaraan ta'an immoo maatii koo kan taatanii jirtanii like share godhaa viidiyoo kana hanga dhumaatti Ariyun eresu ilaalaa isin irratti hundaalladha. Waan akkasiitti maaliif dhufti Abarraash ergaa maalii qabdi har'a hoonaan jettanii maaliif hundaanii irraa waddee hoonaan jettanii na gaafattanii nama gaafattan sineessaa nama hordoftu miti baay'ee tokko siin komadheera hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyaa maanni eessatti baddee namni namaan jettan takkallee jirtanii. Isiniin jedha maaf baddee mucayyoon suni ollaanii irraa maaliif jettanii nan gaafannis baay'ee komii guddaan isinirraa qaba. Baay'ee guddicha ta'u guddaa tokko komii isinirraa qaba. Sababiin isaayyuu maaf baddee jettanii nan gaafannani bannaani caal jettanii zim jettanii zim caal jettanii ituma ana irraanfattanii teessan jechuudha. Namni hordoftoota koo keessaa namni itti dhimmee na gaafatee maa baddee maal taatee jedhee na gaafatu namoonni muraasni karaa keessaa jirtu waaqayyo isin haa eebbisu isin jechuun jaalladha baraaf jireenyi keessan haa eebbifamanii warroonni irraanfattanis maalan isin